Tokkummaan maali? Bakka teennee kaanee oollee galu hundaani tokkummaan jireenya keenyaaf baay'ee barbaachisa. Mimooniin faarsa kana kennuu fi warra kanaa walii galuu qaba. Warra kanaa wal tokkummaa uume, warra kanaa walii galee gaafa as keessa dhufee chaarjii barbaachisaa fi gahee barbaachisaa ta'e hunda gaafa hojjete ergaa fi dabarsuu danda'a malee kophaa fi yaamicha godhuu hin danda'u. Viizhinii sun nama tokko keessa ta'uu danda'a. Ka garuu viizhinii isaa hojjechiisu namoota hedduudha. Fedhii nu keessa jiru obboleessa keenya barbaachisa, obboleettii teenya barbaachisa. Isaan qofa danda'anii isaanuu nu barbaachisan. Namni tokko nama wal kaawwal dhabu waan namni suni hamaa ta'eef yookaan immoo jallaa ta'e qofa danda'anii akkaataa inni guddatee fi ilaalchi isaallee garaagara waan ta'eef namaaf nama walitti hin bu'a. Paastariin tokko raayii qaba jedhee yookaan immoo viizhinii qaba jedhe duwwaa fi mana sagadaa ijaaree ifumaa faarfataa ta'uu hin danda'u, ifumaa piroogiraamii qajeelchuu hin danda'u. Namni yoo dhufi tokkummaa namoota leeyoon qabaatiin kanallee hojjetuu hin danda'u. Yooya akkam jirta isin nagaa nageen isin badhaadha fayyuma maayamaatiin nagaa allee nagaa qaba galata waaqa addallee kun barumsa haaraa qabadhee isin bira dhiyaadheera. Barumsa kanaan dura gadhiifamaa ture sarratti yeroo gaarii akka dabarsaa turtan abdii qaba. Waan gaarii lakka fudhattaneettanu akka gara jireenya keessanitti jijjiirsa fi yaalii gootaneettanu. Adhammooni waa'ee tokkummaa irratti xiyyeeffatu kan jedhu mata duree san qabadhee isin bira dhufeera. Tokkummaa kan jedhuuni dursa laallaa waa'ee tokkummaa maalii tokkummaa maaliif barbaachisee tokkummaa wanni diigumaanidha tokkummaa akkamiin ijaaramuu danda'a wantoota jedhu kanaa fi kana kan fakkaatu laallisaa fi yaalii goona turtii gaarii. Tokkummaa maali kan jedhuun jalqaba laalla. Tokkummaa jechuun yaada tokko ta'anii waan tokko irratti gurmaanee irratti hirmaatanii hojjechuu. Tokkummaa jechuun yaada tokko ta'uu malee bakka tokko baa'atanii ta'e isa duwwaa miti. Kana isin hin jedhu dikkoo namoota hedduun hin jiranii sababa adda addaati yaada adda addaatii fi karoora adda addaatiin baa'ataniiran. Ta'u malee yaadati isaanii garaagara adda sarara warri kun tokkummaan ta'eeran jedhamu bakka tokko ta'uu danda'a malee. Bakka tokko ta'e isa danda'een tokkummaan yaada tokko waan tokkotti xiyyeeffatanii hojjechuu jechuudha. Tokkummaa maal waliin? Tokkummaa ilma namaa maal waliin barbaachisaa tokko tokkummaa waaqa waliin lammaffaan ammoo tokkummaa namoota wajjin. Namoota wajjin isin jedhu kan naannoo ta'uu danda'a, kan mana barumsaa ta'uu danda'a, kan hojii ta'uu danda'a. Karaa adda addaatiin bakka teennee kaanee oollee galu hundaani tokkummaan jireenya keenyaaf baay'ee barbaachisa. Addaam egaa uumeen duuba wanni hundi gaarii akka ta'e argeedha. Wantoota hojjetu hunda gaarii ta'e samaayii aga kana geettu hundi uumamee latta aga kana geettu hunda uumee bineensota wantoota hunda isaa egaa uumeen duuba addaamillee egaa uumeen duuba waan akkas jedhu dubbate duubarra. Wanti hundi gaarii akka ta'e arge garuu tokko ammoo gaarii akka hin ta'in argeedha. Nami kophaa fi ta'uu gaarii miteedha. Kun gaa'ilummaa duwwaaf odoo hin ta'in jireenya ittiin deddeebinu kamiifuu tokkummaan dirqama barbaachisaa akka ta'e ibsiisaaf. Wanni kamiyyuu yoo hojjetuuf kaatu jalqaba wanni isa barbaachisu tokkummaa. Tokkummaan jireenya keenyaaf baay'ee barbaachisaadha. Akka malee nu barbaachisa. Waan ta'uu barbaannu namoota hedduun keenyaan qabna. Marti keenyayyuu mataa keenya keessatti wanni silaa ta'uuf yaadnu tokko hin jiraata. Wanni sun ta'uu kan danda'u gaafa namoota waliin tokkummaa hariiroo walitti uumtee namoota isa waliin tokko teete malee cadhitteetuma waan tokko galmaan geessisuu kophaa keetiin hin dandeettu. Ra'ii kophaa kee qabaatu dandeetta yookaan ammoo mul'ata kophaa kee qabaatu dandeetta. Mul'ati sun ammoo namoonni galmaan si geessisan jiran asiif achiin qabanii waan tokko kophaa kee xumuruu hin dandeettu dirqama tokkummaan si barbaachisa. Tokkummaan kasi barbaachisu kasii galuun gaafa waan tokko hojjetiisaaf itti dhutteedha. Garuu wanna sila ta'uu barbaadde san tagatti hin geetu dirqama ammuma tana odoo guyyaan sun yookaan yeroon sun odoo hin geeyni tokkummaa irratti xiyyeeffatu qabda. Tokkummaan maatii tokko keessa qofa ta'e isaa miti. Jireenyaan akkuma kan ammoo hawaasaanii akkuma kan ammoo bakka hojii karaa adda addaatiin sooshaal laayifiin yookaan immoo hariiroo namoota waliin qabdu baay'ee si barbaachisa. Nami namaaf qorsallee jedhani akkuma kana immoo nami namaafillee miidhaallee jedhani. Haa ta'u malee lamaanuu akkaataa fayyadama keetiis jedhee fudhadhaan. Nama kumatti dhaggiteeni hamaallee ta'uu danda'a dansaallee ta'uu danda'a jettee hirdida. Garuu sanii miti. Hunda isaa tolchuu kan danda'u si malee hunda namootaa kophaa ofiitti miti. Tokkummaan jireenya keenya keessaa baay'ee barbaachisa jedhii san dura wanti ati ta'uu barbaaddu kamiyyuu tokkummaa barbaada siin jedhee jalqabeera. Fakkeenya bilbila kanarratti waa isaan tokkummaa waan tokko jaran laala bilbilli kuni hiyyaama garuu hin faarsalletti garuu kophaa ofiitti qofu kana qofaa miti kan faaruullee faarsu akkuma kana immoo kan bilbilu
kuni qafu jedhama kun ammooni dhaka kun ammooni siimii jedhanii kan sila yaamsisichu akkuma kana ammoo isin beektanu kun memooriidha bakka tokko bilbilatu gaafa barbaade siimii kana barbaachitu hin beeka malee siimii duwwaanii bilbila sayyansisuu hin danda'u bakka tokko bilbiluu na barbaade silkiin kun akka inni barbaachisu haa beeku malee silkiin tuni memoorii ala faarsuu hin dandeettu akkuma kana ammoo dhakaa ala bansiisuu hin dandeettu chaarjii ala adeemsisuu hin dandeettu siimii tana keessa keettu malee adeemsisuu hin dandeettu memoorii ka'ee akka siimii ta'a jedheeti akka siimii faarsisuu hin danda'u kophaafit anin faarsuu waan danda'uuf yookaan an sirbuu waan danda'uuf jedheetu kophaafi hunda fi danda'e kennuu hin danda'u memooriin faarsa kana kennuu fi warra kana walii galuu qaba warra kana wal tokkummaa uume warra kana walii galee gaafas keessa dhufe chaarjii barbaachisaa fi gahee barbaachisaa ta'e hunda gaafa hojjete ergaa fi dabarsuu danda'a malee kophaa fi yaamicha godhuu danda'a akkuma kana siimiin kuni dandeettiin tiyyaa yaamisa kanaafu ani ka'ee yaansisa isinii ala hojii kiyya kennuu hin barbaada jedhe kophaa fi yaamicha kennuu hin danda'u dirqama bilbiloota kana walii galuu qaba akkuma kana ammoo dhakaan kulli galuu qaba kana duwwaa miti kun marti ega ta'een duba waan ta'e barbaachisa kana muluutti galchineen duba neetworkii kan jedhamu neetworkiin kulli yooti seenee hojii tokko yooti anee walii hojjetaa malee neetworkiin illee kophaa fiiti yaamicha tokko kennuu hin danda'u wanni nu barbaannu kaminuu tokkummaa waan barbaadan bakka tokko ta'anii amma banane yaamicha raawwatuu danda'an akkamii waan kana godhuu danda'an tokko ta'anii fi malee ergaa ifi erga mataa keenna hundi keenna qaan erga mataa keenna kana qabaannullee tokko yoo ta'e ergaan kun ergaa tokko ta'e ergaa ijoo ta'e waan silaa ta'uu barbaanne tokko bira geenna malee ergaa tokko waan dandeenyeef kophaa keenna ittiin baasuu hin dandeenyu. Ra'ayiin sun nama tokko keessa jiraachuu danda'a yookaan ammoo viizhiniin sun nama tokko keessa ta'uu danda'a. Ka garuu viizhinii isaa hojjechiisu namoota hedduudha. Maaliif ennaan biiroo keessatti wantoota barbaachisu waa hedduudha. Kanaafuu dirqama namni kompiitara tuttuquun barbaachisa. Dirqama namoota nama simatan hoteelas haa fudhan. Hoteela banuu dandeettullee namni dhufee yoo sirraa hin nyaatin namni dhufee yoo sirraa hin dhugin akkuma kana immoo namni achi keessa warra hojjetan hojjettooti yoo dhufin keessummooti yoo hin jiraatin kophaa keetii hoteela fakkeessuu hin dandeettu. Gara mana sagadaatti haa dhufnu paastariin tokko raayii qaba jedhee yookaan ammoo viizhinii qaba jedhe duwwaa fi mana sagadaa ijaaree ifumaa faarfataa ta'uu hin danda'u ifumaa piroogiraamii qajeelchuu hin danda'u ifumaa keessummaa ta'eetti kana hunda namni yoo dhufin tokkummaa namoota illee hin qabaatin kanallee hojjetuu hin danda'u. Piroojektiin isin hojjetuu barbaadan kamiyyuu kitaabas ta'uu danda'a. Wandummaa isin godhuu barbaadan kamiyyuu waan nama gaafatu duwwaa kun maan nu mul'isa tokkummaa irratti xiyyeeffatu haqam. Fedhii nu keessa jiru obboleessa keenya barbaachisa. Obboleetti teenan barbaachisa. Isaan qofa danda'anii isaanuu nu barbaachisan. Waan tokko akkuma barbaaddeen waan sanii wanni barbaachisu inni jalqabaa maalinnaa jette namoota. Tokkummaa akka hin jaaramne wanni tolchisiisu maani tokko ilaalcha tokko qabaatu dhabiisa waliigaltee namootaa wal dhabiisa. Nami karaa adda addaa ta'e waliin bu'a. Nami tokko nama wal kaa wal dhabu waan nami suni hamaa ta'eef yookaan immoo jaallaa ta'e qofa hin ta'in akkaataa inni guddatee fi ilaalchi isaallee garaagara waan ta'eef namaaf nama walitti hin bu'a. Barbaachisummaa tokkummaa tokkoof tokko waan silaa godhuu barbaaddu kaan immoo yaada silaa milkeessuu barbaaddu fi dirqama tokkummaan si barbaachisa. Tokkummaa yoo isin jedhu kan naannoo qofaa miti kan warraa qofaa miti kan alaalle. Tokkummaa namoota oomisha fonnatu godhuu qodduuf tokkoof tokko maanidha qopheessuudha. Namoota karaa adda addaatiin gara jireenya keetiin dhufan namoota bifa adda addaatiin gara jireenya keetiin dhufan namoota dhufan kan ammoo akkaataa isaan keessummeessisu malee akkaataa isa barbaadde qofaanii miti. Kanaafuu jireenya keenyaaf barbaachisummaa guddaa kan qabu tokkummaadha. Kaayyoo keenya kamiyyuu godhisaa fi tokkummaa waan baay'ee nu barbaachisuu fi akka dandeettan hundattuu tokkummaa namoota waliin hariiroo namoota wajjin uumisaaf yaalii godha. Namoota si wal dhaddanii amma achuma dhiichanii homaan fayyadattanii hir'atanne amalee isinii fayyada guyyaan isinii fayyadu guyyaa tokko isinii dhufa guyyaa inni si barbaachisan ganaa addee teessa barbaaddu adduma tana tokkummaa irratti xiyyeeffannaa godhi araaraan itti deebi'iti tokkummaa irratti yaalii qabdu hunda godhe tokkummaa humna tokkummaan dandeetti kanaafuu tokkummaan deddeebisaaf yaalii qabda hunda godha. Waan dhageettaniif galatooma chaayinaalii kana like share subscribe godhiisaanii nafaana turaa viidiyoo biraatti aga dhufee isin bira dhiyaadhu turtii gaarii.